Jiruu kan kee jijjiiruu barbaadda taanaan galma ifaa ta'e qabaachuun murteessaadha. Kaayyoo kee of eeggannoo cimaadhaan adda baaftee kaartaa daandii milkaa'ina keetii qopheeffattee mul'ata ifa ta'een imala kan kee yoo itti fufte hojii kee xiyyeeffannoo guddaa akkasumas humnaa fi baasii xiqqaadhaan akka raawwattu si taasisa. Dabalataanis guddina safarmuu danda'u akka galmeessitu utubaa ta'ee si deeggaree itti quufiinsaa fi galma ga'iinsa guddina dhuunfaa keetiis jabeessee daran cimtee akka hojjettu si onnachiisa. Faallaa kanaatiin kaayyoo malee kan jiraattu yoo ta'e jiruu hedduu xaxamaa ta'e kan hurriin haguuggame keessa jiraatta. Eessa akka jirtu garam akka deemuu barbaaddu fi akkamitti iddoo barbaaddu gahuu akka dandeettu waan hin beekneef jiruu burjaajoftuu jiraachuuf dirqamta. Haalli kun hawwii sitti baay'isee yaadaan si waxaluu bira darbee milkaa'ina qabatamaa siif fiduu hin danda'u. Kunis carraa dabalataa